sirna gadaa caayaaf nutis gammannee baga gammadde toligaa kabajamtoota daawwattoota keenya akkam jirtan bakkuma jirtanitti salaamanni keenya kan nagaa isin bira nuuf qabu isiniin jechaadha guyyaa har'aan tanagaa simannaa artistoota hangaftoota afran qalloo hundeessan sabeeffachuudhaan artist organist akkasumas ogummaa hedduu kan qabu Mahdi Sheekhaa wajjin jirra waa'ee simannaa sabeeffanneeti isaa wajjin turtii gabaabaa takka godhuuf deemna hanga dhuma sagantaatti nufaana turaa nordofaa isiniin jenna afeerraa keenya qabaltee sun harkamu keetiif guddisnee si galateeffannaa gaafiin durra si gaafannu afran qalloo akkamitti ibsitame afran qalloo dhalootaan warra nu dura abbootii teenyallee yoo ta'an akka dhageenyutti afran qalloo seenaa guddoo qabdi afran qalloo bakkirraa hundoyte as yoo taates oromoota hedduu ammattee osoo gartee walqoodiinsa hin qabnetti oromoo keessaa naannoo harargee jiran harargee bahaa harargee lixaa qoodarraa fudhachuudhaan afran qalloo jechuun bu'uura qabsoo bilisummaa oromootii fi bu'uura artistoota aadaa afaan oromoodhaati je'eeti kanin beeku jechuu akkatti dhageenyattis akkatti beeynuttis maaliif warreen wareegaman jiraatanis warreen amma lubbuun jiru waan jiraniif silallee dhugaa fi lubbuu abbaarraa baasanii silaana caalaa isaantu ibsuu qaba ture yeroodhaaf asillee jiraachuu baatan afran qalloo akkasittiin fudhadha jechuu afran qalloo bu'uura seenaa daawwitii hawaasa jireenya oromooti jeetiin ilaala. namoonni tokko afran qalloo akka godina harargee bahaa qofatti kan fudhatanis ni jiran irra guddaan namaa garuutu afran qalloon oromoo hundaa jee kan fudhatu suma jira mee dubbii kana naman galleef akkam ibsitaaf afran qalloo namoonni akkasitti fudhatan jiraachuu tarii ni mala afran qalloo jechuun ammoo akka godina harargee bahaatti miti warri harargee lixaatis keessa jira qabsoon afran qallootiin eegalamte inumaa tarii naannoyni isiin itti qaanqee bilisummaadhaa jalqabaaf dura maqaa elemoo qilxuutiin dhukaafamte harargee lixaa keessatti kuni namuu ni yaadata maaliif rabbiin oguu nama uumu bakkuma ifiin fedhetti si uuma uumaan asaa taatu malee afran qalloo jechuun harargee bahaatii fi harargee lixaa walumatti qabatte oromoota kutaa 11 biyya oromiyaa keessa jiran hundaaf fakkii taateeti mul'atte kan gartee akka harargee qofatti ilaalanii miti akka afran qalloo ogguuniin ani seenaa keessattii fi gartee abbootii teenyarraa warra nu dura dabranirraa warreen waan sanirratti qabsoo godhaa turanirraa ogguu dhageenyu afran qalloo jechuun naannoo tana qofa osoo hin tahin guutuu oromiyaadhaa tan aammatte tan ibidda taate jechuun silaahuu namuma tokkootiitu waa yaada namuma tokkorraa wanni takka haati itti dabraa abbaan ilmatti dabarsaa deema qabsoon gaafa san eegalamte qabsoo ummata oromoo hunda laalchiftu ifaa ummata oromootiif gaafa san hangaati jeetiin fudhadha malee bifa ammaan tana gartee namoonni tokko yaadaan afran qalloo jechuun as jiru akka humbannaa bareentoo maalii jedhanii adda babaasan kanaa miti jechuu fedheeti. yoo rabbi jee amajjii 18 galma barkumee biyya teenyaatti sagantaan addaa artistoota keenya kan ammaan tan dhufu jiraniif qophaawaadhaati kan jiru mee gara isaaniitti dabaruu keenyaan duratti seenaa artistoota dhufu jiranii kana gaggabaabsinuu gaariidha artistoonni kan dhufanii fi kanneen as keessa jiran kanneen dagatamanii hafanilleen warri sammuu oromoodhaa dhadhawee bilisummaadhaaf kaase warreen angafa ta'an warreen afran qalloo san keessa turan gaafa mootummaan sirna dabree afran qalloo san balaaleeffatee diigu sanirraa deebi'anii baandiilee biraa magaalaa Dirree Dhawaa tana keessatti maskoob suuqa lilaaq maal jedhanii dhadhaabaa turan ammallee warri lubbuun jiran ni jiranii walumatti qabee artistoonni kun Ali Shabbootiin angafii Yoonis Abdullaahi kan akka Abdiibuu Abdii Habiib warreen hedduu jira jeeti gaa Ali Birraa warreen amma namni beeku kan sitti hime warreen akkanumatti mallee namni hin beekne warreen kana jala jiran kan namni miidiyaa irratti hedduu isaan hin arkin hedduu jira qabsoo tana yogguu eegalan naannoo tana qofaa miti akkuma reefuun tana siin jee warreen biraa warreen walitti walqunnamtii godhuudhaan
kutaa biraatirraa kutaa kanallee dhufanii yaada wal dabarfachaa turantu jira. Nama akka Abdii Mahammadtu jira walaloo barreessuudhaan ka beekame. Nama akka Abdoo Taabiteetii fi Ahmad Qallaafoo fa'aa jira. Ahmad Qallaafoon har'a addunyaa tanarra hin jiru rabbi rahmataa godhuu fi Himee Yuusuf fa'aa jira. Warreen isaanirraa hafee jechuu kiyya warreen gara boodaatiitti aane warreen jalqaba hangafa qabsoo tanaaf afaan Oromoodhaatiin tattaaffii godhanii osoo hin namni afaan Oromoon dhageeffanne akka namni kun afaan Oromoo dhageeffatee akka namni if beeku godhe warri Kaalii Shabboo, Alii Birraa, Yoonis Abdullaahi, warra akka Abubakar Muusaa fa'aa jira warra sagantaa qophii waa qopheessuu irratti afaan Oromoo kun akkatti dagaagan akkatti guddatan irratti qabsoo hedduu godhaa ture. Arragaa ani gammachuu akka gartee ummanni suni warreen addunyaarra hin jirne rabbi jannataa kannuu fi warri jiran ammoo firii isaanii sun arkuudhaaf guyyaa asitti isaan argaman sun ani akka waan ammaan tana dhalanneettitti natti fakkaata jechuudha. Gammachuu daangaan qabnee natti dhagayama dhuficha isaanii amajjii guyyaa 18 so Oromoon naannoo tana jirtuu fi Oromoon Oromiyaa keessa jirtu hundi baatee ummata kana gartee galata isaanii silaahuu namni galchuu hin danda'u garuu isaanis galata barbaaduudhaaf osoo hin ta'in ummata fiitii fi kaleessa dandeettii isaaniitiin gumaachaa turanii kanaafuu bifa saniin osoo wal bira dhaabbanne gaarii na fakkaata kanumaan dhaamsa dabarfachuu fedha. Tole maadii keenya galatoomisiin jechaadha. Simannaa isaanii kana daran miidheessuudhaaf abbootii qabeenyarraa mootummaarraa qeeroo fi qarreerraa maaltu eeggamaa jetteeti fayyaaddu? Qeeroo fi qarree jennee abbootii qabeenyaa jennee guutumatti nama dhala Oromoo ta'anii fi nama Oromiyaa keessa jiraatan sabaa sablammoota biyya tana keessa jiraatan niif ummanni kun ifaa ture. Jijjiiramni arraan tana dhufe kuni jijjiirama kaleessa warri qabsoo godhan warri akka Jaarraa Abbaa Gadaa Jeneraal Waaqoo Guutuu Elemoo Qilxuu warreen akka Taaddasaa Birruu qabsoo isaan godhaniin isaan gartee qabsoo namuu gara danda'uu waa godha isaan gara siyaasaatiin godhan jarri kun gara artiitiin qabsoo isaan godhaniini jijjiiramni guddaan kun dhufe mootummaan tunis mootummaa teenya amma wanni nurraa barbaachisu haga dandeenyutti wal cinaa dhaabbannee tokko taanee garaagarummaa dhaabne gartee kun ijaarmee kana kun ijaarmee kana kun kutaa kana jechuu baannee akka Oromoodhaatitti wal bira dhaabbachuudhaaf fakkii artistoonni kun seenaa isaan dabarsan seenaa isaan dalagan irratti fakkii hawaasa biraatii fi Oromoo biraatiif ta'uudhaaf dirmannaa barbaachisu ummanni Oromoodhaa godhee simannaa gaariidhaan akka simannuun dhaamsa garanumaan hawaasa hundaaf dabarsuu barbaada. Maayirratti artist Maadii Sheekaa dhaamsa maalii qaba? Wanni inni jechuu fedhu amajjii 18 galma barkumeedhaatitti ummanni Oromoodhaa simannaa artistoota keenya warreen hangafa tahanii kanaaf achitti wal qunnama gaariin isiniin jedhanilleen walumaanuu ummata kiyya waliin bakka sanitti argamuudhaaf if qabeetiin jira. Isinilleen akkana wajjin bakka sanitti argamtaniin afeerraa isinii godha gara kiyyaan kanumaan dabarfachuu mala. Tole gaafii deebii nu waliin godhuu keetiif artist Maadii Sheekaa guddisni si galateeffannaa kum lama alla magansiin jenna. Nutis gammannee baga gammadde.